خليسة ريوت الرتها سيدكي دقيفة أنا فانا مارا اللي بيخو نما فانا مارا بيخو سر التنايخ أجايبا غافي نميتشيسا غافتي في سيقل غافي نميتشيسا غافتي في أكاتا إنتي أرتكولي قولي ديبسي سيقل بطعم أميزين سيقل سانيفو وبليجن كيه واني أما قولو قبنو خيستو هيوني قرتي أما ساعتين أما ساعة والدرو دابتني ساعة وجي دابتن هندن ديسن أنا الرأي قال هندن دين نملا مقباسو هندن دين يرو أمتي نمني دقيتي أبو نمني نما باسو دندو نمني قال ما أمتا قوتو دندو قربانا قف سيقال فيتو دي قري فيتو ديس سيقال قال ما إنو قوتي خانا ركوتو أجندا خي gurgura du jechuun dura dhaabbattee isa gaafiin taane gaafattee gurbaa wit godhuu miti sigale dhaabbattee wajjin dalaydee faayidaa ta'e irratti daandii keetirrattu isa oofuu danda'u qabda oofuu danda'u qabda kana gochuuf maal godhuu qabda sigale dura onnee ta'e qulqulluun dhiyaachuu qabda onnee qulqulluudhaan dhiyaachuun dirqama jechuudha saniifuu yeroo gartee amma laal Oromoon konfiis taate keessa konfiisiin san eenyuutu hara deebisu jira eenyuutu amma gartee akkaataa qabsoon bifa godhattu boca godhattu eenyuutu itti godhu jira yoo jennee kan dubbannu taate jaawarii jechuudha saniifuu siyaasaa teetiif cimsaa partii tee jabeeffachaa partii tee diigii khottu namni siin jiru partii tee diigii jaawar jalaggalii jaawaruma faarsi namni jiru hoggii jaawar dogoggores gorsaa akka madura akkuma wali dawaa wal jala yaa'usan jaawar goota jaawar maarre yoo inni waa balleessa bakka tanatti hin taane waliin jecha amma raayyaa'u bakka tanatti hin taane jechuun jira waan bar ilma keenya ta'e gorsu jira malee sheeni biroo dhufee waan fedhe haase san isaa fi Ameerikaa wal beeka hindirraa yoo dhufee haase namirraa dubbatu ni jira Suudirraa Yemenirraa yoo dhufee haase Masirraa yoo dhufee haase namni irraa dubbatu jira waan ilma Oromoo ta'eef raayyaa keenya kun simma daalu jechuun jira jechuudha jaawariinis hoggii inni dogoggorees sigale waraanni isaa kunis uummatarraa qaqqabbanaa hoggii namni nama isa qeequ injibbina namni jaawar qeequ nama jaawar fayyadu qeeqa jechuun daawwitii keessatti garta dadhabina kee hundachi keessa garta nama si qeequ san keessa garta wanni itti qaallichi khasaare maal amma qabiyya bulchuun nama isaan noojuu hunda ibraa yaasee yessarii qofa wali qabate yessariin tu maaltu isiin ga'e nyaattee dhuydee makiinaa bareedduun deemti ronke ka dubbate silaawu mana hidhaa seena warri gartee dubbate hundi mana hidhaatti naqa caala afaaniin jedhanii protest godhu jiranii bar caaliin tun protest irra guddaan isaanii bar protest jiranii bar ministeerota jettamu pirezidaantota jettamu maal jettamu kaabinoonni kun hundi kana caljaan waan inni juutan hunda yes sirri yoggi namni siin jee atummaan uif ajaa'ibda amma ati fiidee gaafa duuba waan tokkoffaa taate hay sii tokkoffaadha siin gaafa namni siin jee rakkoo jire jettee ilaaluu qabda amma bar jarri kaabinee isaa kun akkana jechuun jira sigale namicha biitti harkaa baxaabatamtee gartee finfinnee qofa galee addunyaa tana guutuu si sodaata janiin sigale namicha baruggii finfinnee keessaa bahuudhaaf baatii dhuftu bahuu deemu baatii takkaaf bakka inni dhaquu deemu san sakatta'aniiti waraanirraa fagaatee dhaabbate inni ka waan gartee ummata keessa deemu makiinaan deema osoo kaameruma xiqqochi qabanii bar waraanna callaatu guutu muka keessa namicha ifiifuu akkasitti lubbuu isaatiifuu akkasi sodaachaati namni sirra jaalatamu hin jiru janii maaliif ati bineensa yoo dhugaa sitti himne nu nyaatta nu jeefta nu hiita nuti ilmaan keenyaaf jiraachuu qabna jiraachuun barbaanna kanatti himu jiranii bar yes ogiinni qamadii biyya alatti ergineef yes hay kunoo qamadii ergine miidiyaan jaalala sitti hin fakkaatin bishaan baharaaniin fidaam yes hay bishaan baharaa amma fiduu ta'e isaa
Sigale yabo bar jarja an kabine kanatti smart rabbi dangarsi bar garin dura dhaabbatteeti miskiini dura dhaabbata hay namni ka isa gartee isa jaalatu fan dura dhaabbate aboo kun hin taatu marre jijje marata mal goota dura dhaabbatta sigale namni ka qeebee kan jiru namni ka qeejabaan jiru namni ka qeebaaraa siduu danda'u jiru maal ifiinu du'a maal godhani ifgatan sigale karaa du'a deemu jira ifiif bahara amma fiduu dandee ceehee gamana dha'ee gidaara dha'ee kan nama jalaa dubbatu dhabe amma Hassan Sheekitti waywaachuu jira jechuudha sigale amma Hassan Sheek yaameeti madfii hunoo sii dhukaase marra diide bitakkaan sii dhukaase takkaa histirii Itoophiyaa keessatti eega biittii Soomalee ijaaramte pirezidaantiin hangana kabajamee simatamee jiru maaliif kadhachuu jira ni eeyidayyoo torbaan dhufu waan biroo dhagoo teenya ministeerri ittisa Soomalee arree isa jira Kaayiroo jira jechuudha waraanni Ijiptii kamis seena waraanni Itoophiyaa yoo waraana Itoophiyaa kan dhiifnu ta'ellee daangaa Itoophiyaa irraa kaafneeti duuba Soomaaliyaa san geessinaa jira waraana Itoophiyaa garuu waraana Masrii finneeti daangaa Soomalee kanarra keenyaa jechuu jirti Soomalee ayyee waraana kee dhiifna yoo kan jettu taate waraana kee daangaa Itoophiyaa kanarraa kaafne duuba san geessina sigale namni itti taphachuu jira jechuudha inni namaan hin mari'atu akkana naan jedhanii kam goona jee hayyoota kanaan gattaa'e mari'atu yessariin ay arra abaluun caccabsuu caccabsi nama si arra tikreen dha'uu deemdaayi fannoon dha'uu deema deemdaayi waboon dha'uu deema deemdaayi ayya namni akka kee waraana beeku sigale namni akka kee jabaa hoggi inni okkunuu bar amma an kana ajaa'ibsiisa waa'ee fayyaa faa taa'ee barsiisa bar Dr. Abiyyi jedhanii amma biyya Ameerikaa tanatti bar doktorummaa tan amatarraa testii fudhatta maaliif dhukkuba haarayaa dhufa wal'aansa kana gartee dhukkuba wajjiin gartee refresh yoo haarayoonfachuu qabda jechuudha inni doktorummaa gaafa Haile Sillaaseen dubrummaa qabu mee hanuma fudhate haa jennu gaafa gartee baasiliin garaa nama fayyisu sanii doktara ta'ee mee guyyam refresh godhate doktorummaa isaatan amma taa'ee karoonaa fa'arraa ibsa kennaa jechuudha mee karoonaa kana akkamiin wallaanayyoo jennii humbeeku biyya tanatti immoo amatatti fatanaa fudhattuu jira jechuudha yoo amata fatanaa san hin fudhanneen dabare doktorummaan kee rivookta sirraa fuudhamaa jechuudha bar biyya akkasii keessa jirra biyya gaafa digrii takkitti gaafa Haile Sillaaseetiin yoo doktara taate haga duututti doktara yaama fatanaa fudhachuun hin jiru dhukkuba haaree dhufe irratti gartee Ameerikaa fi Awurooppaatu si godhee dawaa ati gootuun dachi kanatti godhijanii si ergan si gale so saniifuu hoogganaa gartee abjuu kanaatii fi addunyaa kanaa keessa jiraatuun buluuf jirra jechuudha dhufee waa'ee doktaraa siitiin tala waa'ee karoonaa taa'ee siitiin tala osuma waa'ee karoonaa tiin talu jiruuti mana bareedaa tokko argammaas bakka injiinara ta'a ammuma injiinar Abiyyi ta'a osuma deemuuti baas wooma takka arka ooyiruu tolte takka ammuma misooma doktara misooma qonnaa ta'a so waa hunda anuma beekame hoggii jeen kaabineessa si beekai qonna si beek doktorummaa si beek injiinarummaa si beek saatalaayitii siistemii darbuu beek narraa himigaa wanti tana deeninnatii tana si hundaa'u namni qiyyaa jabaa wayii so protestirra jiranii jechuudha haatti jabaatanii jirre protestirra jiran addunyaa kanaa keessa buluuf jirra jechuudha yeroo kana waan dheertuu tana hunda wanniin isin haasa'eef hayyoonni keenya akka waa hubattan silaawwan isinirra beekee isin hubachiisu yaadumaan kennachuu jira jechuudha sigale sa'aatii nama kanaatiin biitti buluuf jirtu haasawa dheeraa dilaan haasa'e kan sigale amaloota Abiyyiitii beekatu haasawni dhiiraan amma akkatti haasa'u ture kun haasawa Abiyyiitii jechuudha so saniifuu sa'aatii biitti nama kanaatiin buluuf jirtutti wal dura dhaabbachuu jechuudha
sigale kana caalaa biitti keenya haarakattu haa cinqamtu gartee hallayyaa haaseentu Itoophiyaan haa tarsaatu haa facaatu yoo Itoophiyaan hin jiraanne beek Oromiyaan ati haasuytu hin jirtu amma matakkal Oromiyaa moo Oromiyaa mi wallo Oromiyaa moo Oromiyaa mi sigale asin jijjiga khoni ngado sigale asin jijjiga khungadon asin marsabet mujalen khenian marsabet jechuun beeyta tun Oromiyaa moo Oromiyaa mi sigale yoo biiti diigamte tan hunda dhabamaa yoommoo tasgabbuuyti sigale hayyoota kee dhageeffatte hogganoota kee ilaaf ilaameedhaan sigale shirishiroo zoon hin taane shiraachiroo zoon hin taane suuta jettee waan hayyuun keessiin jiru siyaasaan tun beeka akka nama cabee caphaa akka ol fuudhu jiruutii beeka sigale dirree dhawaanee galatoo dirree dhawaanuuti so caphaa kana suuta waliin ol kaafteeti hayyoota kana hidhuu beekaa jechuudha hayyoota siyaasaa kana humna beekanii jechuudha yoo kana hiine waan santu tola yoo kana hiine waan santu bada beekan amma bar dilli abiyyi yessar jookun hundi buloona jalaayee hojjira usee taa'ee hoggiinni makiinaatti qadaadee zinaash biranni irra fajee kute halkanii qaabbula ganama hoggii dhufe makiinaan kaasa hoggii makiinaan hundi goommaan hin dalagu wanti irra hin jiru sigale tana haa amma deebise eenyu hidhe hin beenu wallahi nama goomarraa yaasaa bulee janiin hayyee jaa sigale ammaan itti deebisame amma itti deebifta janiin maal godhanii itti deebisuun dandeessuu maaltu isaaniin kee sigale amma itti deebifta janiin so kana maasidhaa bulaa jechuudha so hayyoonni kana beekaa jechuudha humniti siyaasaa tun yoo eessa tuqan baddi yoo eessa tuqan gartee tultii warra beekuu jechuudha warri madeemu jiru kanaafuu yeroo ammatti please wajjin dhaabbachuu qabna sigale wal dura dhaabbachuun nu barbaachisu mataa jirutti imaamata mara Itoophiyaa jirturraa Oromiyaan bilisoomti siifiin imaan dhagee Oromiyaa Itoophiyaa wanni jam finfinnuma sani malee mee nama Bahardaariin bulchajuu garteeti nama Bahardaariin dhaqee bulchaa juu garte nama Maqaleen dhaqee bulchaa juu garte nama Asoosaan dhaqee bulchaa juu garte hinjiru nama gartee naannoo hundarra dhaqeetiin bulcha namni hundi wanni irra wal fitu jiru finfinneedha Itoophiyaan baanantun finfinnuma tana yaadeeru tanammoo ummanni gartee siistamaan hayyoonni siistamaan irra dalaga amma wanni jaawar godhaa jiru especially qabsoo Oromootiif diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha diina xiqqeessitee firee heddummeessaa jirti jechuudha saniifuu qabsoo hoggii qabsooytu diina xiqqeessaa firee heddummeeffatta qabsoo teetan irratti akka namni amanu akka namni konfidensii irratti horatu godhaa deemuu qabda malee sigale nama hundaa'u amma isin fin Oromiyaan bilisoomsina maarree mitirqishu adeeroo sun kutte sigale warri gaafii kasii qabu hundinuu sobalaal namni hundi warri kas jechuu ture warri ka leencoolotaa kun hundi usanii galanii tattaa'u jiran warri ka daawwiti ibsaa kun hundi sigale kaardii isaanii hayyama isaanii Itoophiyaan dorgomna jedhaniiti hayyama boordii filannoo fudhatanii sigale doktoroota mootummaan gooteef mana laalaa asaaddasaa sigale gartee usanii Itoophiyaan dorgomuudhaaf usanii taa'u jiranii jechuudha sigale baay'ata mootummaan Itoophiyaa baasaa fi amata taa'u jiranii jechuudha soo saniifuu laal waan jirurraa muramta amma wanni ati irraa muramtu hin jirtu namni hundi finfinnee siidisee deemnaan Itoophiyaan guutuun finfinnuma tana kanaas siima sigale soo saniifuu Oromoon tiyya laal yaa Oromoo tiyya dammaqaa namni keessattuu hayyoonni waa wali waanyu karaa abaluutiin haa milkooytu maarree dhiisaa sigale dhiisaa wal dura dhaabbachuu dhiifne waliin haa dhaabbannu waliin diina haa injifannuun isiniin jaa baay'ee isin jaalata sheekka abbutaatii baay'ee isin kabaja nagaan naa jiraadha wal harkaan teenya gaa galma gartee hingaabbuuti irra deebuudhaan lal hingaabbu gaa nuti qaama kaayyannee yaa'u jirra inshallah yaa rabbi nuun fedhe
Arra Minnesota rikardii cabsu qabdan gaa maallaqaanis kitaaba bituudis waa hundaanuu awwa Minnesota gaa nun qaaneessin arabbisuudha maal taatan arra Jarman caaluu qabna Awurooppaa guutuu waan Awurooppaan guutuun goote Minnesotaan qoftiin godhuu qabdi jechuudha. Sigale beekadha tana isin himeetiin isin irraa bu'a histirii addunyaa keessatti